Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo akkam nageenyi keessan badhaadha. Akkasii wajjin turtii taasisuu Numeer Huseenii walabaa miidiyaarra. Kabajaa abbaa sirna gadaa uummata Oromoo kabajamtoota uummatoota keenya qarree fi qeerroo United Arab Emirates hunda dura baga bacaqii gannaa dabartanii boqqaa birraa arguuf geessan baga gammaddan isinin jedha. Uumaa rakkoo uumamaa fi namtolchee nu dandamachiisee diina xiqqaa fi guddaa irra nu aansee hawwii bara dheeraa booda Imaraatii keessatti hayyama seeraa argachuun kenna nu agarsiisa ulfaatu. Akkasumas qarree fi qeerroon tenna dhimma kana yeroo isaanii aarsaa godhanii halkanii guyyaa milkaa'uuf shoora olaanaa taphatan hundi keessan galatoomaa milkaa'u ulfaadha. Keessattuu Suleyman Daddafoo Ambaasaadder Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Abu Dhabi gaafii nuti gaafanne tole jedhanii haala nu mijessu waraqaa hayyamaa akka argannuuf karaa nu saaqan galatattuu isaanii mala ulfaadha isiniin jenna. Qarree fi qeerroon jaarsaa jaartiin osoo hin jenne Oktoobar 22 sa'a 8 walakkaa irraa eegaluun hanga sa'a 2tti haala gaariidhaan Dubaay Almanzar Paarkitti ni gaggeeffama. Qarree fi qeerroon naannawa Dubaay jirtan Abu Dhabi ala'iin jirtan haalli geejjibaa isiniif mijatee jira. Koree dhimmicha kana karaa isinii qabsiisan waan jiraniif wal gurmeessuu yoo dubbiftan haalli isinii ni mijeessan. Oromoon duudhaa sirna gadaraa dhaaleen ganni darbee birraa yommuu bari'u uuma galateeffata. Waaqa dukkana gannaa dabarsitee midhaan magarsitee oorruu midhaaksitee bari birraa nu agarsiifteef galata jechuu yaadata. Jiidhaa qabatee maarihoo jecha malkaa bu'uun irreeffata. Irreecha biraa hiree galateeffannaa uumaa ganni darbee birraa yommuu bari'u sirna guddaadhaan kabajuudhaan irra deebiin jiraattota Oromoo UAE hunda baga gammaddan baga gammannes isiniin jedha. Namni irreechaaf wayita deemu jibbaa dhiisuu fi araara buusuu qaba. Irreechaa wayita deebi'us gadoo fi jibbaa qabaachuun dabaa fi jallinna yaadachuurraa of qusachuu qaba. Irreeffachuun gamtaa galateeffachuudha. Seera uumaa akka hin dabne uumaa uumamaatiin akka hin gaddinee fi waaqa kadhachuudhaan kanaafuu irreecha araaraa nagaa jaalalaa fi tokkummaadhaan santu seera duudhaa fi safuu fi kudhaatama sirna gadaati. Gadaan quufaa fi gabbinaa Oktoobar 22 kan quufaa fi gabbinaa nuuf haa ta'u isiniin jedha.